Bani kan kibba Oromiyaa xiinxaluun qopheesse. Rakkoo nageenya waggoottan sadeen darban Oromiyaa kibba gujiif booran keessatti taateen namooti baay'ee hojjeefaman hedduun qe'eef qabeenya isaanirra buqqa'oon kaan immoo hidhaaf gargara kakkaatiif saaxilaman gabaas barkum 2019 kee jaarmiyaan mirgilmaan namaatiif Amnesty International balbaloomseen namooti baay'een sabab waraan bilisummaa Oromoo soortaan achi keessa firqabdan yookaan waraan kanaa waltidhat qabdan jedhuun jumlaan rashanamu dabri immoo manirra gubamu fuulumata durarra saasaan tumanii jeefamu jaarmiyaan kun ragabaay rakkoo gaagam mirgilmaan namooma Amnesty International gaafas guji keessatti matuuf bulchaan godin guji lixa gaafas abbabarra bunno gaafiif deebi'oo man waliin gaafas godheen akkan jechuun deebiisa. Siyaas kaleensi asitti dhaanu ol gaafasii taate wanna kun jedhanii hojjetan malee godina kiyya keessa wanna akkasii. Abbabarra maqballeessi jettan waan hoomi sanirra kacuuf maqballeessiitiin dabruu jirtan gabaasa Amnesty maqballeessi jettani guutuma decline gootan guji keessan nami duuni dhamuun irda deebiin koommatamuu jirtan kan keessa tokkolle akka balleessa atin fudhattani ta'e. Baalaansi godhuu qaba. Dhufee laalee gaafadhaama tokko qofaan dippendensi ta'e indipendensii muti dhufee gaafanne illaalee tokko qaama shanee kan socho'u waa isaan raawwatan uummata keenya waa isaan tolchan waan tokko ton gabaasii callisee ta'e miseensota shanee qofa gaafatee ta'e haallee shanee uummata irra dhowwuuf itti gaafatamu qabdanii san malee uummataa miti uummati nageenyi uummata eegamne godin kan kee duddu daawwaat dhiibba dhaqqabdu uummati himacha ture Amnesty gabaasa ture balleessa shaneettanii qaam tokko maxxansiisanii san akka mootummaatti santi ulfaatu. Akkas jettee as gaafatuu hin dandeessu akka nama joornaalistii tokkootti baalaansi godhi gaafatu akkas jettee gaafatuu hin dandeessu. Abbabarra qofaa miti qondaaltoti mootummaa godin guji lixaa booran gujiif booran liiban bulcha turaniif bulcha jiran cufir deddeebiin jecha uummata nagaa dabalate rakkoo uummata nagaa jiru jibbisiifti kanaaf waraan bilisummaa Oromoo alaatu ajajooti waraan kana jechuun cibra soddon booroo jechuunis booran keechochorra hoogganaan liiban gurraachaa cibra oda adoolais guji kee garmaamuuf jimaree baay'ee deddeebiin himata mootummaa kan jabeessanii mormachaa turan namoota nagaa sabab ijjeefnuuf tokkollee hin qabnu yeroo cuf deebii warraati. Narmaan durallee namootni akkanumatti nami booranii ijjeefamuu dhageenyee warsun keessa hagarii am kottobbifa parpasii lakkum isanii ijjeeftanii uummati dubbataa goolichi kottoola tokkofan kaasanii qaamii keessaniyyuu makkalaakaa qofaa miti qaamii keessaniyyuu nami ijjeesuur dedeebanii dubbatanii kuni nagam dhugaa. Waan soba jarri sobumaan bulaa jirti jarri sobumaan uummata kana dhuguugaa jirti kun dhugarra fakkaate nu jar lakkisi ragaadha dhiyootana nama liiban karaa jedhamu qaama poolisii keessa qabne turre qaamta nu gadhiifne jirra kunu nu ragata. Jidduu tana duub namoota hedduu nyaatame hedduuf rafiixa dhaabe baay'eet hidhaa buqqaatiif gargara kakkaatiif saaxila gujiif booran qof keessatti taakaroo siyaasaa hamurmi bulchuuf waraan bilisummaa Oromoo jidduu waggoottan sadeen darban godhameen daa'im gan 10 jaarsi gan 80 dabalate qulqulloota baay'eetti jeefam ragaalee qulqulluu qabaachuu baannus gujiif booran keessatti aanaalee akka liibaan gooro doolaa gumeel dalloo duddu daawwaa dirree fadoola bule horaa mooyyalee fareero malka sooddaa galaanaaf suuro barguudhaa qarcaaf birbirsi koojawaa facuuf keessatti Oromoon dhuugii dhumu ragaalee mul'isu waraan shifta jedhuun kan to'achuuf opereeshinii waraana jalqabe jira kajedha mootummaan biltsiginnaa yeroo akka uummata qulqullichi maatii yookaan deeggartoota shanee jedhuun kopha qubsiise sarbiis mirga namooma irraan ga'u qofa don taane man irra gube horii jala qalachuun diinagdee isaanii hongeessaa turuuf deddeebiin OMN itti machaa turan. waan guma tokko waan masalmeen jala kan nu qabatin qabdu haan du'eedhaan haan garaachaan dhabn diinni dhabn rakkoo iddoo kanaa tarkaanu qabaa. Akkaraar buusaniif itti gaafatame guddaan karra eegama abbootiin gada booranaaf gujii immoo dubbi siyaasaa tan keessa harka galfachuun murteewwan siyaasaa fokkisiisoof aadaan Oromoo hin eeyyamne hedduu dabarsa turuun koommata. Akka fakkeenyaa yoo fudhanne murni siyaasaa tokko deeggaruun kaan abaaruu filannoo paartileen siyaasaa godhatti irratti hirmaachuun duulna filadhaa yookaan poolitikaal kampeen adeemsisu qofa osoo hin taane gareen sun nyaapha uummata waan taateef ijjeesaa dibadha jechuun murtee du'a dabarsa.
ibsaa turan. Abbaan Gadaa Booranaa Kura Jaarsoo qaamii abbaa Oshanee jedhamu nya Booranaatii jedhe labse. Rakkoon uummata immoo jabaatteetu itti foofte. Manidhaa keessa baasuun namoota rashanuun jiddu galeessaaf lixa Oromiyaa keessa baratamte Booranaaf Gujifa keessa dhagaamu eeggalte. Waraani bilisummaa Oromoo gamisaatiin duul mootummaa hundeen buqqisu jedhuun lol ji'oota muraas dur jalqabeen. Daandiiwwan magaalota aanaa magaalota godinaaleetii wal qunnamsiisan hedduu dhuunfachuun jireenya uummata shororkaa irratti argama. Akka fakkeenyaa Gumeel Dallootiif Liibaan Gooroo Doolaatiif Bulee Hora keessa dubbii waan jabaat fakkaata. Warri rakkoo siyaasaa kan baqachuuf Itoophiyaa ragam Keeniyaa taakimmoo gaagam namooma hamaaf saaxilamu isaanii dubbatama. Ji'oota muraasaan dur jecha gara jabeenya aanamiyoo dargaggoota manidhaati baasanii rashanamanirra godhan baqachuu Keeniyaa bulchiinsa kutaa Marsabee Sololoo kargamuu mati Boorana lakkoomsaan 2,000 dhiyaatan rakkoo hamaaf saaxilamu OMN itti baane. Mootummaan immoo uummata baqat tokkollee hin qabne jechuun waakkaata. Harguu jirtan kun suura namoota malee bineensi hin fakkaatu. Kibba Oromiyaa Gujiif Booran keessatti gaagami namooma akkuma tuffan jira jedhan. Faamilii adda anoona armaan jira artiin kutaano amma fulaan kutufi kutaan jira ariyaa. Oduudhuma walqabatuun beellee naannoo Tigraay kan waraanni dhale hammaataa dhufuu isaatiin hawwanii fi daa'imman haala nama suukanneessu keessa jiru jedha gabaasni Aljaziira. Daa'imman hospitaala gahanillee xanneen dhumaa akka jiran ragaa hospitaalaa wabeeffachuun miidiyaan kun gabaasee jira. Abrahaam Ruuf guutuu gabaasa kanaas nitti hima. Haftoom Haayilaay daa'ima kichuu ji'a 18ti. Boofillee jabina hin qabu laafeera. Daa'imni kun kiiloogiraama 3 ulfaata. Harma haadha isaa hodhee akka beela hin baane haati isaa ofiif waan nyaattu hin qabdu. Xanneen dha'ee jira. Haatii fi mucaan kun kan dhufan Aara Guuree bakka jedhamu lafa gara baha magaalaa Maqalee jirturraayi. Achi beela hamaatu jiraa jedha gabaasni Aljaziiraa kun. Wanni nyaatamu erga nu jalaa dhume ji'a caallee jirraa jetti. Haati mucaa kanaa Aadde Girmaanesh Mallas. Waraana ji'oota 10 keessatti beelli baadiyyaa Tigraay keessa ture amma naannawa magaalaa Maqalee gahee jiraa jedhama. Amma osoo hin nyaatin guyyaa 4 turuun waan baramaa dhufe ta'ee jiraa jetti. Dabree midhaan xinnoo magaalaa Maqalee irraa firoonni keenya nuu fidaniin jiraachaas geenye jetti. Torbaan lamaaf namni naaf fida jedhee midhaan eeggachaan ture kan jettu haati tun namni hunduu rakkina keessa waan jiruuf qubanan qabaanne jetti. Waa'ee daa'ima ishee kichuu Haftoom kanaa baay'ee waan dhiphatteef fulbaana gaafa ayyaana qaammee miilanaa manaa ganda Aara Guuree baatee gara hospitaala Aayidar deemuu ishee himti. Olloonni koo akka manaa hin baane na gorsaa turan. Hospitaalli maal sii godhaanaan jedhu. Ani daa'ima koo kichuu xanneedhaan na harkatti gaggabaa jiru na harkatti du'ee arguu hin fedhu. Hospitaalli guddichi Aayidar Maqalee kun ji'oota lamaan darban daa'imman 60 xanneen dhaye. Wal'aanuu dooktarri daa'immanii hospitaalichaa Dr. Abrahaa Gabar Egzaabeer himanii jiru. Waraanni kaaba Itoophiyaa waggaaf deemu nama miliyoona 2 buqqisee jira. Guyyaa humnoonni Tigraay naannicha dhuunfatanii kaasee tajaajilli telekominikeeshinii hin jiru jedhu jiraattonni. Gaaffiif deebii namoota 12 wajjin gooneen akka hubannetti maatiin daa'imman, dooktaroonni, narsoonni, namoonni buqqaanii jiran hawaasi bal'aan kadhatee nyaachaa jira jedha gabaasni Aljaziiraa kun. Suurii fi suur-sagaleen hospitaala Aayidar keessa fudhanne gaagaamni namooma hamaan jiraachuu ragaadha jedha. Daa'imman xanneen dha'ee hospitaala ciisan ka gulukoosiin itti suuqamee jiru foon irraa dhumee lafee qofti hafe kan suuraan isaanii ijaaf hin tolle baay'ee arguu gabaasee jira Aljaziiraan. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka jedhetti guutummaa Tigraay keessatti namoonni miliyoona 1,800 caalan beelaaf saaxilamoodha. Naannichatti ulaan gargaarsa namoomaa cuccufamee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii balaan namoomaa inni hamaan osoo hin qaqqabin ulaan gargaarsa namoomaa akka banamu irra deddeebiin waamicha gochaa ture. Guyyaatti yoo xiqqaate konkolaattonni nyaataa fi gargaarsa namoomaa nyaata hin ta'in akkanumallee boba'aa fe'an 100 ta'an Tigraay galuu qabu jedha. Garuu ammallee karaan akkuma cuccufametti jira jedha. Mootummaan giddugaleessaa fi humnoonni Tigraay isaantu karaa cufee jechuudhaan quba walitti qabu. Jiraattonni magaalaa Maqalee Aljaziiraan dubbisee akka jedhanitti loltooti mootummaa giddugaleessaa Tigraay keessaa ba'uu hordofeeti gargaarsi namoomaa ugguramee gaagaamni namoomaa kan hammaate. Haga sanaatti wayyoo qabna turree jedhu. Gabaa nyaata bitachuuf qaala'insa hamaatu jira jedhu. Haalli kun uummanni naannichaa akka karaatti ba'ee kadhatu dirqisiisee jira jedha gabaasi kun. Hospitaala Aayidar kan Maqalee jiru keessaa meeshaalee wal'aansa fayyaa dhumaa jiru. Daa'imni kun immoo Gabra Anaaniyaa Tasfaay jedhama. Hospitaala Aayidar ciisa. Gabra Anaaniyaan daa'ima 13ti. Ulfaatinni isaa kiiloogiraama 4. Osoo walirraa hin kunne booya. Abbaan isaa
Tasfaa Hiluuf qonnaan bulaadha. Hagayya 22 gara hospitaalaa fidanii dhufan. Ji'oota lamaa oliif nyaata hin qabnu jedhu. Nama kadhannee yoo nageenye aannan akka hin binne bituu hin danda'u. Haati akka noosifne harmiin ba'uuf boo'ee walirraan kutuu jedhu obbo Tasfaay. Boo'icha daa'ima isaanii kichuu kanaan kan dhiphatan obbo Tasfaay yeroon of wareeguuf yaadellee jiraa jedhu. Dooktarri daa'immanii hospitaala Aayidar Dooktar Abrahaan kan kana caala hammaatutti deemaa jirraa jedhu. Dhaabbileen fayyaa keenya waan wal'aansa kennaniin fixataa jiru. Aannan damdamannaa daa'immanii 7 booda ni dhuma. Kanaaf 7 booda wal'aansa dhaabullee dandeenyaa jedhu Dooktar Abrahaan. Ammaaf daa'imman kunneen Haaftoomii fi Gabra Anaaniyaan hospitaala keessaa aannan damdamannaa fudhachaa jiru. Dooktar Sintaayyoo Misgaanaa Daayireektara ittaanaa hospitaala Aayidar nyaata hospitaalichi qabu dhukkubsattootaaf kennaa akka jiran dubbatu. Sababa tajaajilli ibsaa nu jalaa ciccituufillee qorannoo dhaabne jirra. Meeshaalee wal'aansaas suphamaa hin jiran. Wal'aansuma bu'uuraa kennaa jirra. Sababa konkolaattonni keenya boba'aa hin qabneef guutummaa Tigraay keessatti hojjettootaa fi ogeeyyii fayyaa gara dhaabbilee fayyaa fiduufillee rakkannee jiru Dooktar Sintaayyoon. Naannicha keessatti namoonni meeqa hanqina nyaata madaalawaan akka dhumanillee beekuu hin dandeenye jiru. Sababa tajaajilli teleekoominikeeshinii adda citeef buufataaleen fayyaa maal keessa akka jiran hin beeknu jedhan. Aljeziiraan dhimma kanarratti deebii dubbii himtuu waajjira ministeera muummee Billanee Siyyuum eegaa turullee haga gabaasi kun bahutti deebiin darbanii kan kibba Oromiyaa xiinxaluun qopheesse.